Dunia rabu kote garajahan na miti fula jene bata dunia horun tikot akatikot bukenya gurgure hantu nama hin facasina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namtichi arda walama sadi waldura dubaane sinif dhiheessa tokko faa'irratti namtichi Saawudeen keessatti yeroo hedduu bijoota hedduutti jeequmsa kaasaa ture. Qur'aana rabbii gubachuu amantaan fedhellee jaalatu namni amantaa ofii jaalatu amantaan nam tokko tuqamuun jaalatu anama muslima amantaan kiristaanaa tuqamuu hin jaalladhu abbaa fedhe waan fedhe taamanu namtichi mujrimti yeroo hedduu bijoota hedduu keessatti Qur'aana gubaa ture kaleessa du'ee fuula du'aan boqotee jira walakin ammoo sababa namticha kana hiriirri guddaan bakka meeqatti ka'aa ture sababa inni Qur'aana gube yeroo hedduu irra deddeebi'e Saawudeen keessatti fi biyyoota garaagaraa keessatti sababa inni Qur'aana gubeef seerri adabuu dhabuudhaan baasonni Saawudeen kan biyya biraa keessa jiran baasonni biyyoota inni keessa taa'e Qur'aana sana gubee seeratti dhiyaachuudhaan biyya garaagaraa keessa jiran dhiibbaan guddaanii fi saameentii reebichi guddaa irratti hidhaan guddaan dararaan guddaa irratti gahaa ture sababa sanaaf jecha jechuudha. Har'ammoo rasaasaan dhahanii addunyaarraa boqotee gara jahannamitti fuula jedhamee jira. Allahu akbar. Namoonni muslima jaallattan, namoonni Qur'aana jaallattan, namoonni amantaa kee jaallattu fedhu pente ta'e fedhu kiristaanii amantaa fedhe haa ta'u koppiliin kishar gochuudhaan namoota hedduu biraan gaha. Akkam jettan hordoftoota kiyyaa namoonni chaanaanii kanaaf haarawaa subscribe godha. Subscribe tuqa, share godha, like godha, maal isin godha, isin dhukkubsaa wantoota tokko illee qabadhee dhufeen jira. Kanaafi obboleewwan namtichi Qur'aana rabbii gube gara fuula rabbii deebi'ee jira irraa wanna tokko isinitti himaa wanna qalbii illee isin agarsiisa waahii gurbaas Salamoon Momaale mucaa kana maqaa isaallee irraan fadhillee mucaan kuni namoonni hin beekne jirtanii yeroo hedduu dibee karaa TikTok karaa miidiyaa rabbi gaafa siidam namoota tokko addunyaa kana horuudhaaf addunyaa kana argachuudhaaf bakka hedduutti dhiphatu waan hedduu yaadu hin cinqamani namoota sihirii godhantu jiru waa'ee addunyaa kanaaf namoota ammoo waa namaa hatantu jiru namoota ammoo nama zollumantu jiru waa mee gochuudhaaf addunyaa horuudhaaf walaakin hiya basiita addunyaan xiqqoo addunyaa horuun xiqqoo akka xiqqootti argatamaa jirti waan guyyaa tokko shuf yaa nama zollumtanu yaa nama duniyaaf jettanii wanti isin hin ka'in jiru tabaan duniyaa barbaachaaf jecha ankoon isin himame dura bu'e maqaa Saamu'eel kana taarika isaa dhageessaniitu walaakin irni isin deebi'a shuf hojii rabbiiti ana ma fakkeenyaaf yeroo hedduu nama baarara deddeebi'aa ture baarara rubbuu keenya gurgurree guyyaa sa'aatii 24 darbee jechuudha guyyaa 4 nama bishaan irra taa'ee beeku maal barbaacha duniyaa barbaacha ولكن دنيا نمو ربي ستكنو قبانان دنيا سي كنمو جنان وجوتو كيتي سميل كيسا غربان كن دبي كيسا جراتا هجي فوق إليه شركة غرا ومتى هجتا فيديو ساكو مردارتا ومتى هجتا جراتا غافتوكو نمو نتارك ساعة أجيسا نستير دي بيانا جدا شير غدا غافتوكو أتو إني ماكينة بريدو ويرفتنا ماكينة تكان على فيديو هم يرجعين جرو ولكن أمو نموت الدنيا بجبنوف نموت أكاكو بروته هدو بشارة ديمانو تاي ربي كرات برباكون ماكينة بريدو كن فلان تاي ماكينة تكان لا للأبدة نمشي تعال جدين أنجليفات دي نمبه واجر أنجليفات ناس أنا تفكرتا تعال جدين بيتني تعال جدين وامنا لكن جنة مال تينا ماكينة تينا مررت تان لا راجل jennaan kottu seen jedheen gurbaanni fokkata Itoophiyaa keenya beektan miti sharikaa hojirra kaara miti mataan isaa rifeensa xuyidha fokkataadhaan malee ucuu jijjiiranne shaaworii galee ucuu jijjiiranne shuf amma kanaan gurbaanni dideennaan kottu si caala nama caala malee makiinaan hin caalu jedhee seensisee gurbaa viidiyoo waraabaa jiranni osoo viidiyoo waraabaa jiru makiinaa kana ari'eennaan gurbaanni kolfaa ture gallakkise video sa galakkise gabaabsee ni hima achumaan video sa 24 keetti namoota miliyoona hedduun daawwatame hamma garuu beeksisa irratti bakka guddaa galee hojii guddaa argate alhamdulillah jedhee followers kuma 200 gaheera kuma 200 shuf followers kuma 5 kuma 4 qaba kuma 200 gahe followers amma YouTube iju banate YouTube irraa birrii argata kara TikTok birrii argata achi beeksisa godhun birrii argata huccuu jijjiirate fuaa jedhee suufiidhaan akkanatti fataa jedhee magaalaa Dubaay keedem shuf rabbi gaafa si milkeessu duniyaa dukaan jinqamina adhiise duniyaa dhiise rabbiin yoo fedhe bilbilatti makanaa fi kompiitara keessa jiraachisa isii maknaan jiru kana sitti gallakkisa
Kanaafuu dunyaan cinqamni abboleewwan keenya bashannana kolfaa khayrii yaada sharrii dhiisaati. Gama viidiyoo biraa kamma yoo deebinu viidiyoolee ajandaa ta'an keessaa aadaa warra Jimmaa shuuf aadaa warra Jimmaa namoonni gurguddaa hojjetan yeroo tokko tokko viidiyoo gurbaa viidiyoo ilaalee wanti deebiname. Mana shaayeeti mee qottuun gaafannaati. Ijoollee shaayeen jira. Nyaata jira. Shaayeen hin jiru. Shaayeen dibati nyaata jira. Bayyanati ma tokko nama jecha. Maal inni bayyanati daabboodhumaaf shaayii wayyaa dhiisee farakkaa. Shaayeen hin jiru. Bayyanati ma tokko. Maal inni bayyanati maal? Waan mi'ooftuu danuu qaba. Abba birrii meeqa? Birrii meeqa dura birrii ayyaanachi wayyaa farankaa hin jiru. Birrii 80. Laa ilaaha kan illee naabba. Macarashaan isaa mee? Nama nuti kolti jinaata. Ilmoo koo dhiisi takkatu si galle manuma qochoo nyaannaa dhiisi. Fidi gaabba. Furnoos fidi. Hoola fi mooyinuma ganne miti. Lakki bareedaa yoo gurguramte. Bishaan fidi kamee bishaan nuu buusa. Akkana. Hidhaadhaa ijoollee eessaan asii. Ijoolleen. Asiiti. Dhuguu qulqulluu wayite deeman dhugu. Lakki kana miti. Jiraa kan bira. Jira bakka. Ilaa siin kun ilaa fuudha abbaa abbaa qottooti. Kana isii manatti haati kumaa gisee hunda nu cinqitu qottu fuudhi. Fuudhi wallaahi nyaadhu raafuu kana. Fuudhi mana ijoollee ganamaaf galgala kanuma nyaanna katamaanis isuma kana nyaatti. Fuudhi afaan kee walitti qabe fuudhi kana. Ilaa maal inni kun immoo ijoollee. Salaataa jedhama bareedaadha. Ilaa gateeraa isa kana gabbirree irraa nu deebisi. Bismillah. Nyaata. Daabboo si kana jibaadeedhaaf kunu. Hedduu karaa TikTokii ni agarta. Ani illee nan arga. Garuu inuma dhiise bira darba. Inuma dhoobse gurbaa. Gurbaa haalaalee inuma dhoobsitu maal argu. Inuma dhoobse garuu akkaataa namni guddaan jechuudha. Namni yaani teknoolojii jireenyi inni nammaatiif inni durii adda miti. Warra durii hoolaa dhaqanii birrii 500 200 faati gurguratamti. Gizii hoolaan 200 akkasitti akkasitti buna akaahii qocoo raafuu wanni inni taphaan yeroo hedduu aadaa Jimmaati kun waan Jimmaa qofa gurbaaduu warra Jimmaa. Waan Jimmaa qofa fidee nama agarsiisa gurbaadni kun. Allahu akbar yeroo hedduu viidiyoo isaa argita kolfaa ture bu'aara jechuun isinii fide. Mee obboleewwan atuma jennu gara booniyyaatti dabarfanname. Jaarsi booniyyee na dhibaan dhiirra kanaa kuni rabbiin sabaraa alladhiina sabaruu wa alaa kaluun inna allaha ma'a saabiriin isbiruu wa saabiruu wa raabitu. Sabrii qur'aana keessatti bakka hedduu haasa'ame. Sabriin qur'aana keessatti bakka hedduutti haasa'ame ni beektanii warri qaraatan. An qarayeetii miti ammoo argadhe gadhiisma ilmi xinnoon qaraa namatti teessu jedhanii. Difama utaalonna qabee jira. Walaakin ammoo sabaruu wama jiru. Booniyyee kun na gubdee eda viidiyoo mucaa kana argita wajjin boohe. Mee viidiyoo isaa dhaggeeffannee walitti deebida waan inni jedhu daqiiquma tokkitti irraa sin dhaggeessa. Waa wallaalan daree taphee kimsaan daree. Hamtuu namaa hin facaasina dhaloota dhufu ilmoo ishiin ganaadha alaa deemtuuf jahaadha yaada. Rabbiin kun osoo ilma namaa nama godhee nama uumuu baate. Nama godhee nama uumuu baate. Mucaa hanqee hangabaat intalatee hangabaatee jai ilmoo ganaa dhaluun abdeemtuuf jai. Hamtu obboleetti teetiin facaasin hamtu obboleetti teetiin facaasin. Waan miidiyaa irraa qabdu haqi. Jiruun duniyaadhaa gabaa.
sheekni kuni eda nan boohe dhugaa rabbii nan boohe gizee inni akkana boohu garana nyaate akka malee jechi isaa sirriidha sabriin isaa sirriidha sirrii isaa baree sirrii jedhe garuu ammoo yaa nama hamtuu namaa rakkoo namaa ol facaasuuf cinqamtanu dogoggora sun innis ammoo hamtuu obboleettii keetii badii obboleettii keetii hin facaasini satari yaa nama satartee rabbiin guyyaa qiyaamaa si satara nama satare rabbitu aybii isaa satara jechuun in qara'ee beekaaf akka sabare walaakin ammoo isiin daangaa darbite amma yaanni kiyya kana caalaan obsiniidha anamma otuun obboleettii geessuu qabaadhe otuu inni eenaa jedhe fedhu bilbila tokkitti inni kaa hidhata abbaa kiyya amansiisee kennaa fetuun obboleettii qabaadhe na obboleettii koo jaallatte wallahi al'aziim hin qabu naa dadhu itti moluun jedhani hin qabu naa dadhu itti moluun hin jirtu eerumtee jirti maalan godha silkii tokkittiidhaan ni kaanan godhadha innaan abbaa kiyya kadhadhee yamsiisee Muhammad Bayaanii wanna inni barbaadu waan sargii isaa hunda guuteen kennaaf sila subhanallah rabbi sabrii kenneef yaa warra qaraatan ammallee rabbi sabrii isinii kenne rabbiin mindaa keessan jannatal firdoosi isiniif akaffalu akkasitti mucaa akkas goote hundumaa obsee macaamashaa irratti viidiyoos qullaasii argee maa aybii obboleettii keessanii sataruu diddan jedhee booha ammallee anaafsi ammoo wanni fedhe yoo dhufe nan sabara jedhe nan sabara ammoo yoo du'a ta'e si wajjinan du'a otuummoo si wajjin owwaalame laada tokko keessatti laadii tokko keessatti owwaalame laadaa innaanis yaadisaama keessatti fidate laadii tokko keessatti owwaalame jedhe شوف صبري إسا نمنا كان صبري كابو جرا تو إسيتي ونتا كان صبرتو فيديو إسا قلّا توكتي أرغود إيسي فيديو إسا قلّا توكتي أرغود إيسي إني دو برتي تكون هاسي فوتون إديتون برتكو مانو مرات شوف صبري إسا ربي كنف صبري إلى ربي كنف كمحبب يعني مخاصة طبعا جالله ساتو جارتي ساتو واهن دو برتو كنا كتنا ما أرسو بيتمتي محمد بيان أنا تو قد هجارة أبسوك أبو جرا يجها أبسي هم أبسل ستري هم سترى سلام مفوتشو قبا إسين أمو كنا بودا ني أدبمت قد خراق أجلات دي بسلا كنا بودا نما إترقى تيرم تسلا قد ولكن أمو كنا جعلا قلت تقوفتي تنشك أكا قلوا ربي بيكا ربي أكا فيني هقولوا محمد بيانا كنا فكاتا كنا يوتيوب channel كي يتهرد فهنك ونات فيديو كي إلى على جتان قلتهما ألفاتا شير قودا سبسكرايب قودا سنين جتا